dirgudda godin boran bahati khan boran libaniti magali nagille borona magala khibbi ba Ethiopia haganne dheera qabda keessa isi tokko magala nagille borona akka enne Ethiopiyaat naanno bar 19 keessa hundeeffamti magalaan tunan magala borona ta angafaati jed oromon borona sababi isaalleen akkumati borona amanutti lafa liibeen angafa waaqa boruun angafa jedhan tanumaafiyyuu magaaloti biraa hundeeffam umriitiin dursanillee sababa arda liibaniitiin magala nagille borona magala borona isii angafaati nagelle borona nandetuwa mara bato arda jila yasiyam site halali betiya wasiya sambara do waaqa boruun angafa lafaan immoo liibanii tangaf dirhana wanni nagelle borona daniifi nagelle qadri wanni gubbaat dalate wanni gubbaat argan borona maafines gada mujile akuma man tana hangal rasum khay warabi sallati waliya lafti arda jila yiltilleni ismalen dumanne wanni tusti ismalen taane nagelle borona nagelle nagaya la farda jila la nagaya la mata bultuma khayo milki laftana lafti nagaya dum nagelle en nagaya tanaf nagelle borona dani ibilli tutiana durabi litaif seji gobana andura baqiya yomille sinjeda nagelle borona Haalli sumulaf magal nagelle borona badda daree fi qilleensa badhaadhaadha horsiis horiitii fi qotiisaa fi baay'ee mijooftuudha dheedii nagelle borona liiban gulbaaf diida yoo qabaatu magalaan nagelle borona qottuma gamdii liiban kanaan garbadda liiban bulaan hargamtootaatu magalaan nagelle borona magaal gurru guddaa qabdu keessattiyyuu yeroo warraaqsota Itoophiyaa keessatti guddoo beekamti magaalaan nagelle borona magaalaa baroota 1960moota keessa tajaajiloota akka ibsa telefoon poostaa manneen barnoota sadarkaa tokkoffaa fi marsaa lamaffaa argatte tajaajila dirree xiyyaaraa yookaan xiyyaara bara 1961 keessa argatte kunis uummataaf haa hin ta'iniyyuu tajaajila humna waraana Itoophiyaatiif mijooftuu waan taateef hambii waraana Itoophiyaa 42ffaan Itoophiyaa kibba bahaa magaalaa nagelle boronaatti hundeeffamte tanaaf buufata xiyyaara nagelle boronaatiin Ethiopian Military Base Airport jedhan qorataan seenawwan Afrikaa haa Philips Brigger jedham magaalaa nagelle boronaa akkan jechuun ibsa magaalaa nagelle boronaa magaalaa fiixee yookaan qarqar daangaa taatee handhuura aadaa oowwituu irguddin Oromoo boronaatiin guutamte yoo taatu qoxxeen jajjabduun jiraachuu hima. Gaafsi jaalate anam wanta wallaale jannoo manna biteen taa'u hadhufe sillaale dhugaansi jaalate anam wanta wallaale jannoo manna biteen taa'u hadhufe sillaale karaaf mata bitee lipheetti dhoowwarte nyaaba uudat na dura qabda liibaniif dirree waltaana janni muddi zinaara midhaaga dheera soomala at warreessaa jedhee naan jedhi nagelle borana naan jedhi nagelle borana diri nagelle borana kunini laftan boranumaa qubata diri kulleen hin jiru duri raasa arbaata barsiisata madde laftana gaaditti sodaatanii beetta gaad guddaa jira gaadi guddaan kaan beetta amma tanam sodaatanii jedhanii maqaa nagelle kana guyyoo boruu unguleetti abbaan gadaa baasa eebbise ababayyo liiban jaldeessa kana maqaa nagelle tu namni moggaasee isa habooranii irri jiraate duuba amma tanam Oromoo olii qabde beetta amma tanam amaartii warri haxee milikaan faane yaa boorana haa diidu gobbaa kan jiru diidu gobbaa kanaaf baateen
أسبيت أما ترم دبسته دبلي رابع فميلا أباب تفرّا نورا خانو دبلي غافت سين غورت لوني نربيتها ثورة لف غافت سنم غافت يو غافت بيت لفتي ثورين لفتي ثوليبان جدًا نمير جرات ثورين بوران جدًا أورومو مول يدوف تثاني تمو أفان ديبساف إسين أفان بيت إيساس أدو أسكفتي بوران الدشوار رابع أسكفتي بوران جتي بيت أما ترمنا بيت بوراني خاني ميف إيجيسون أرموماياته خانك أبده إراباته دوران أرسين باته أرسين ربيت أما ترمنا بوران أمباته أرمان أما ترم هاغو دو شوف بيت أما ترم بوراني أدو جرا بيت أما ترم أدو تجيب باته أدو لوك أجيب باته راجي قدام دوب أما ترم بيت بوران خجافة هجرو ورّدو سرو بيت أما ترم بروجي لو وليدا أوتو بوران إرداري سنوما إدوكما أبوران بربري سنوما إدوكما دافين دانجا خينا سنوما إدوكما أتابتو بودا سنوما إدوكما كشوبا كبابو سنوما إدوكما كجاتي وكوتو سنوما إدوكما كاكارو دوبا سنوما إدوكما كاكوتو دولولين سنوما إدوكما كاgalgalawuka سنوما إدوكما كاgalgejal desa سنوما إدوكما كابورا بيكولي سنوما إدوكما كديكا جلولين سنوما إدوكما كاوكا ماليجا سنوما إدوكما كايا مولولين سنوما إدوكما كديد غدانالين سنوما إدوكما كاكوريري باني سنوما إدوكما كاسورا ديرالين سنوما إدوكما كجاتاني جيلو سنوما إدوكما كاخونسو أريرو سنوما إدوكما كابوربوري ديرا سنوما إدوكما كاروبي دولين سنوما إدوكما غدانا براسا سنوما إدوكما كادوبي جيبيتشا دوكما إدوكما كنو دبين شفتي دوكما magaalaan nageellee booranaa akka manguddootii booranaa himanitti dheedu booranaa gamil boruutti dirguddaa yoo taatu isiin fiiltuu keessa baasee dabartee galaan daawwaatiif gannaaleef keessatti qabachuun galaana jubaa qaxxaamurtee haga biyya Soomalee ammaatti dheedu booranaati. Akka namni qorataa seenaa lammii biyya Swiidin Dr. F. Haileder jedham barqoon sagal soddomi afurii keessa oduu afaan Amaara News jedhamtuuf ibsa kennanitti magaalaa nageellee boorana jaarraa 20ffaa keessa hayyamamtee yoo taatu daandiin seensaaf bahiinsaa haga laga jubaati. Akka jaarroleen abbaliibe jedhanitti namtichi Habashaa Dastaa Daamxoo jedhamu yeroo waraan Xaaliyaanaatii fi Itoophiyaa halammeessitoo cibra isa magaalaa nageellee booranaa keessa akka tolfatee ragaa bahu. Kajireessu hiyyeessa gosti sinjichiira duyyuu jirta addunyaa keessa booraan buusee gonofuu kajireessu hiyyeessa gosti sinjichiira duyyuu jirta addunyaa keessa ani booraan jaaladhee waan jijjiira duundabee gostiya onneetiya bakka keessaan dalehennee fi lubbuutiya ani booraan jaaladhee waan jijjiira duundabee gostiya onneetiya bakka keessaan dalehennee fi lubbuutiya bakka keessaan dalehennee fi lubbuutiya. Situ kam libani taha kurci kobana kanda esarana fuyu nagelle borana sororo arta kufa waso arta nagaya uyale fi aballiso jitu marte gabaya situ kam
banii taha kurji goobanaa dandahee sirraana fooyyuu nagelle booranaa ibsituu gamlii banii taha kurji goobanaa dandahee sirraana fooyyuu nagelle booranaa ani booran jaaladhee waan jijjiiradhuun dhabee goositiya onneetiya akka keessaa na dalagannee fi lubbuutiya ani booran jaaladhee waan jijjiiradhuun dhabee goositiya onneetiya akka keessaa na dalagannee fi lubbuutiya. bar xaliyaanaa yoo dhalate xaliyaan lafa qabate lafa yooyyuu qabate biyya lafa keessa lafa xaliyaan bisalam lafa deebee beektaa lafa keessa baasee uummata arma miilaan galaanaan kunoo dirree taake akka nu jaarolee guddoo irraan waa odeeffadhe dhagayetti. Booranii ammoo fardoole isaa yaabbatee waraanaaf wanteen haga fiiltuuf doolootti ardaawwan hedduu keessatti xaaliyaaniin wala hadhaa ture. Kunis akka enna Itoophiyaatti onkoloolessa 4 bara 1935 waraanii lammeessoo Itoophiyaaf xaaliyaanaa gaafa irbol qaachissuun turte. Waraanii Itoophiyaa karaa dastaa daamxoo magaalaa Nageelle Booranaa yoo mandheeffatu waraanii xaaliyaanaa ka jeneraal Rudolfo Giraazin durfam achuma dheedu Booranaa ka gamdooloo mandheeffate. Waraani kunini waraana Booranaa ka waraanaaf wanti qof qabu raabaaf doorii gannaaletti lolee dabsate. Achumaan gannaalee dooriyaa jedhaniitiin moggaasan. Banungo sadete baba fate medicha te jose kumbi khete dikka gutta ebicha korambu se gonofu hajire sohiyesa kosti sinjira do yunjirta dunya khesa te banungo sadete baba fate medicha te jose kumbi khete dikka gutta ebicha korambu se gonofu amma gadal iban jaldeessa dhufte gada boruu galma iteege abbaa iteedhani gabbarsiifte beektu amma tanam gibiri gaafas jalqabe nageelli beektu amma tanam eegisuni eegi beektu amma tanamma harkitti kennate beekta jedhe gaafas beektu amma tanamma Kajire sohiyesa kosti sinjira do yunjirta dunya khesa Borambu se gonofu kajire sohiyesa kosti sinjira do yunjirta dunya khesa ani boran jalade wanjira dundabe kostiya onetiya kaka kesan dalehne fi lubutiya ani boran jalade wanjira dundabe Kostia, Konetia, Paka Kisan, Oni dika yoo hin sirre naqannu malee laftaan lafti fagoo iyyuu argatti. Waa ibsee bisaan anu fi agargeenu margi. Ana reeroo dhufe reeroo dhaladha reer boorootti gaafan dhuf laftee inni ibseen hin jiru. Halkan dhumnellee gaaf baqaa kaan yoo an dhufe katamaan tun cuftiin hangaatanii rifadhe iyyuu waan hin beeku. Bitta wanni lafa mabraati yeroo buleessi guddaan kun sichi waa qolii bannatti. Duuba Nageelle Booranaa adoon diqqaatinuu adoon sablatinuu adoon muyatinuu ganni dheerateetti. Haa taatuuti immoo eegee keessa sirni bitta gabrummaa guddoo ijjeesse. Guddoo dooti. Har'i immoo waaqa galataa cululii wayii tokko xiqqoo mul'achuu jira. Waa arguu jira. Waan irra gammannu arguu jira. Gammachuun immoo waaqii fuulduran nu dheeressin naannoo waa kadhachuu jirra. Nu akka qaraatti lafa dhiisinuyyuu qara dhumanne immoo mallee agi kullee waan namni hin seene. Amma immoo waaqii laayyuu nu dhaqqabe. Nuuf lafillee namni hin guddan. Dibanii namne. Adda jilaa kanaa namni kaayoo milkii. Kanaafuu iyyuu laftee tuni nama waan inni nama qalbii yaaduu jiru. Yoo rabbi nuu tolta saaba lammeessoon taatee jedhee yaaduu jiru. Magaalaan Nageelle Booranaa mootummaa bulguu Itoophiyaa wayyaaneetiin akka lama miidhamte. Taqaraa baroota 1990
Girigooriyaan kalandarii keessa mootummaan wayyaanee yeroo dargii irraa aangoo fudhatu turte. Yeroo kana magaalaan Nageellee Booranaa waraana adda bilisummaa Oromootu jiru jechuun gama kaaniin ofii isaati waraanaa gama kaaniin loltoota Soomalii horsiisee bultoota Booranaatti bobbaasaa magaalaa Nageellee Booranaa dirree waraanaa taasisan. Ardaaleen akka ardaa boobaa fi godokoo akka qileekoo Abanooyootiif baddaa manuqoomsa bulbulfaa keessatti yeroo hedduu namaaf lubbu qabeeyyiin dhoogii biqiltoota dabalatee waraan wayyaanee kanaan miidhamanii hin jiran. Daldaltooti magaalaa Nageellee Booranaatii fi karaa dooloo hojjetan akka balaaf saaxilaman tolchuun haala sochii diinagdee magaalattii yoo akka akkaatti haqabbaneessedha. Inni lammeessitoo magaalaan Nageellee Booranaa eegii bara 1995 dheedaa dirreetiin gargar baate waan isii hin eeginitti isii qunname. Nageellee Booranaa magaala gudditti godinaati. Magaalaan guddoon godinaa ammoo misooma magaalota godinaaf dhufan mata qaraa waan argattuu fi carraa kana eegattee sin turte magaalii Nageellee Booranaa. Haa taatu ammoo akka magaalii Nageellee Booranaa eegde hin taan ture dubbichi. Akkuma ilmaan diidi bittaata har'a ceersinee fuloon horii bobbaafni jetti taate dubbichi misoomii maqaa qabuu fi ilqabu cufayyuu Nageellee Booranaa dhufee gar duubatti deebi'a. Tokko ammoo akkuma gar Finfinneetti dhufaniin wantoonni magaalaa Nageellee Booranaa ijaaruuf dhufan karaatti liqinfamanii hafaa turan. Eegaa akkuma namnis waan isaa mal dhabuu hin malin Nageellee Booranaalleen waan isiif dhufe dhabuu hin malle. Mootummaan naannoo Oromiyaa gurraandhala 27/2023 magaalotaa fi godinaalee naannichaa akka haaraatti caasessuu yoo labsuu godinii haaraan Booran Bahaa jedhamu hundaa'uu ibse. Dirii Nageellee Booranaa laf qoxxeen itti heddatti yoo taatu caaseffam haaraa kanaan teessoo isaa godina Booran Bahaa taasisin jirtiin. Haalum kanaan guddinni dir Nageellee Booranaatii fi midhaaginni isii gannaa fi haal teessuma isiitiin daalatteen qorqooroo irraa ka'afe wal mormaa. Hamtuun ammoo dhaabbatanii hafuudha. Tanaafuu amma dhaloonni qubee magaala seena qabeettii tanaa waan isiif barbaachisu guutuufii fi yoomiyyuu caalaa carraaquutti jira. Haayomsu Waaqa horaa bulaa deebana.